Gaa ino jedhame wanta ta'eefi anis isin tursu dafeen gad isin dhiisa waan gaggabaabamatti dubbii Waaqayyoo dhageenyee raawwanna ho'a kana keessa turuurra I think qabbanni isaa dhufaa irraan tokkaata deebi'e mee ol kaanee lafa teenyuu sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee waan Waaqayyoon itti dubbatu waliin jenna geenya. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 hanga 6 kan jiru walii wajjin dubbifanna. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru. Yesus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa. Isin ammumayyuu dubbiin isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye. Isin anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati. Isin immoo damoota kooti. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu. Isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama, hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti hin naqu, hin gubatus. Kadhanna Waaqayyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Darbatamulle darbatameerani ane akkan kufee badu harrangaan seenee raawwadhee barasi gaafasi natti dhiitee madu darbatamulle darbatameerani ane akkan kufee badu harrangaan seenee raawwadhee barasi gaafasi natti dhiitee madu wantan keessa darbee anaaf situ beekoo gara keetti yaannani birmatte Yesus malanna besirra malanna berem malanna berem malanna berem ruko gute male Gofta kawa kodude male Yesus ruko gute male Yesus kawa kodude male Gofta ruko gute male Yesus
maalannabe darbatamulle darbatameerani ani akkan kufee baduuf har'angaan seenee raawwadhee barasee gaafasee natti dhiitee maduu harka keessan diriirsaa fuula Waaqa duratti mee darbatamulle darbatameerani ani akkan kufee baduuf har'angaan seenee raawwadhee barasee gaafasee natti dhiitee maduu. Hallelujah Yesus. Wantan keessa darbee anaaf situ beekau gara keetti yaannani birmatte Yesus maalanna besirra maalanna biree maalanna biree maalanna biree Yesus rukoo guute malee qawa kodduude malee gooftaa hallelujah. Rukoo guute malee gooftaa qawa kodduude malee Yesus. Hallelujah Yesus. Si barbaanne si dhabnee hin beeknu gooftaa keenya gaarummaa keetiin gaafa hundumaa nu biratti argamte gaarii nuuf goota. Galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo ammas kunoo fuula kee dura jirra. Dubbii kee nutti dubbadhu. Akkas dhageenyuufis gurra qalbii keenyaa nuuf bani. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Waaqa isin haa eebbisu noora. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa kanaa kutaadhuma kanarra dhaabbadheen waan Waaqayyoo na barsiisee isinii wajjiniin hirmaachuu barbaada. Muka wayiniitiif damoota isaa jedheen kaa'een mata duree isaa. Muka wayiniif damoota isaa. Yookaas muka wayiniif damee isaa kan jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Kutaadhuma kana lakkoofsi tokko gaafa ilaallu Yesuus jedha mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa itti hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuu fi irraa hin qeexxaa jedha. Kutaan kun baay'ee ifaadha. Baay'ee ifaadha. Kutaan kun ofiisaa mul'isee lafa kaa'ee jira. Anis akkuma inni mul'isee lafa kaa'ee jiru irratti dubbadha. Kutaa kana gaafa laallu qotee bulaa gaarii wayii tokko nama waan barreesse wayii fakkaata. Qotee bulaa gaariin tokko waan barreesse wayitu kan fakkaatu. Kutaa kana keessatti namoota aynata garaagaraa yookaan bifa garaagaraa yookaan amala garaagaraa qaban argina. Isaan kana walii wajjiniin ilaalla. Tokkoffaa irratti muka wayinii isa dhugaa jedha. Bulluqas waan ta'eef amma naa danda'ametti ta'een dafee sitti dubbadha. Muka wayinii isa dhugaa jedha. Muka wayinii isa dhugaa. Gargarii reekaa. Muka wayinii isa dhugaa. Yesuus jedha lakkoofsa tokko irratti. Mukichi wayinii inni dhugaan eenyu jedhe? Ana jedhe. Mukichi wayinii inni dhugaan
ana jedhe Yesuus. Kanaaf nus tokkoffaa irratti isuma laallachaadha. Mukichi waynii inni dhugaan ana. Maaliif muka waynii isa dhugaan ana jedha? Yeroo baay'ee waan akkasii irratti dubbata. Tikseen hoolotaa isa dhugaa jedha. Tiksee hoolotaa isa dhugaa. Yommuu kana jedhu faallasa kan ta'e soba kan ta'e jira jechaadha. Soba kan ta'e jira jechaadha. Booddee walii wajjin ilaaluu dandeenya. Muka waynii kana kakuu moofaa keessatti saba Israa'elitti fakkeessa. Muka waynii kana kakuu moofaa keessatti saba Israa'elitti fakkeessa. Fakkeenyaaf raajii Isaayyaas boqonnaa 5 gaafa dubbifannu muka waynii koo'edha. Lafa fagoo irraa fideeni maasii gaarii keessan dhaabeedheetu weeddisa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 5. Lafa eessaa? Lafa fagoo lafa onaa keessaa fideenitu maasii gaarii keessa ija gaarii akka inni godhatuufan dhaabeedha. Inni garuu mukichi qooda ija gaarii godhatu ija maalii godhateedha? Ija hadhaa godhateedha. Muka waynii kakuu moofaa keessatti muka waynii kana Israa'elitti fakkeessa. Israa'el saba filatamaa, michuu Waaqayyoo, saba Waaqayyoo ittiin ulfina isaa biyya lafaatti mul'isu warra ta'an kakuu moofaa keessatti isaanii mul'isa ture Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo yeroo namni garbiraan isaanitti bu'u isaan irratti dhiisu. Ulfinaan geggeessa wanta ta'eef ulfinni isaa kan ittiin mul'atu sabni inni jaallate saba kan koo kan inni jedhee filate saba koo saba filatamaa kan inni ittiin jedhee ulfina isaa kan inni ittiin argisiisu muka waynii kakuu moofaa Israa'el turan. Macaafa faarfannaa 8:8 irrattis Daawit akkana jedhee dubbata waa'ee isaanii. Ati muka waynii biyya Gibxii buqqiftee fiddee saba warra kaan isa duraa ooftee baaftee isa immoo hin dhaabde. Ati lafa isaa cirtee qulleessitee inni sidda gadi fageeffatee biyyicha hin guuteedha. Gaaddidduun isaas tulloota haguuge, damoonni isaas mukeetii gaattiraa gurguddaa ta'aniidha. Sabni kun isa kamiidha jechaadha? Israa'el jechaadha. Ati biyya eessaatii fiddee dhuftee? Biyya Gibxii keessaatii baaftee fiddeedha. Biyya Gibxii keessaatii baaftee fiddee isaan kana saba warra kaan immoo fuula isaa duraa oofteedha. Saba warra kaan fuula isaa duraa ooftee saba kana biyya Gibxiitii baaftee fiddee ittiin jedha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti muka waynii kana kan inni itti fakkeessu saba Israa'eliidha jechaadha. Kakuu haaraa keessatti garuu Yesuus akka jedhe ana muktichi waynii inni dhugaan jedhe Yesuus. Kakuu moofaa keessatti ana muktichi waynii inni dhugaan jedhe. Ibroota boqonnaa 8:1 gaafa dubbattanii akka jedhe luba isa dhugaa jedha. Ulfina qabeessas ittiin jedha. 15:8 boqonnaa 15 isuma amman dubbisee wangeela Yohaannis lakkoofsi 5 gubbaattis muki waynii inni dhugaan ana jedheetu dubbata. Kakuu moofaa keessatti Yesuus amala abbaa yommuu inni itti fudhatee kakuu haaraa keessatti argisiisu argina. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti ana isa jiraataadha jedhiitii dhaqiitii Israa'eelotatti dubbadhu ittiin jedheetu yeroo Waaqayyo Museetti ergutu argina. Abbaan koo hojiirra jira, anis hojjechaan jira jedha Yesuus. Aniif abbaan koo tokko jedheetu isaatti dubbata. Aniif abbaan koo tokko. Yesuus kakuu moofaa keessatti Waaqayyo ani isa jiraataadha jedhiitii dhaqi saba kootti dubbadhu hin galaa fi isaanis hin beekuutii jedheetti dubbata. Yesuus Kiristoos immoo kakuu haaraa keessatti anii fi abbaan koo tokko nu jedha. Aniif abbaan koo tokko jedha. Sababanni kana jedhuufi wangeela Yohaannis boqonnaa 5:18 irratti warri Yihuudootaa Yesuus irratti maal kaasan jedha? Lola irratti kaasanii ajjeesuudhaaf barbaadanii. Maaliif ati abbaadhaaf wajjin of qixxeessite, ati Waaqayyoo wajjiniin qixxee of gooteedhaniitu Yesuus Kiristoosin waaqummaa isaa fudhachuu waan hin barbaanneef, amanuu waan hin barbaanneef maal godhanii Yesuus Kiristoosin ajjeesuu barbaadaniidha. Yesuus Kiristoosin ajjeesuu barbaadan. Sababiin isaa
Yesuusini nama ilma namaatti waan fudhatanii fi gooftaa dheedanii amanuu hin barbaadan. Rakkinni isaan qaban isa kana Yesuus Kiristoosiin eenyu kan inni ta'e ilma Waaqayyoo ta'uusaa, Waaqayyo biraa ergamuusaa, Waaqa ta'uusaa hin amanan. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin ajjeesuu barbaadan. Kanaaf Yesuus akkasittiin jedheetti dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 kana gubbaatti lakkoofsa 24 irratti cubbuun keessaniin akka isin duutanii isinitti meera. Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudhaa baattanii cubbuu keessaniin hin duutuutti jara sanatti dubbata. Isaan Yesuus Kiristoosiin maalummaa isaa amanuu didan sagalee keessaniin gooftummaa isaa amanuu didan. Yesuusiin eenyu akka inni ta'e eenyummaa isaatiin fudhachuu waan isaan didanii fi akkasittiin jedhan. Yesuus akka ittiin jedhe. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Laa dhaggeeffadhaa. Yesuusiin gooftummaa isaa amanuu didan. Eenyummaa isaatiin fudhachuu didanii reject godhaniitu gaafa inni waa'ee isaa dubbatu eenyummaa isaa gaafa eenyummaa isaa dubbatu aariidhaan ajjeesuudhaaf duukaa fi guyyuu Yesuus akkasittiin jedhe. Isin cubbuu keessaniin akkas hin duutan aniyyuu beekaa. Cubbuu keessaniin akka isin duutan aniyyuu beekaa. Eenyu akkan ta'e beektanii amantanii fudhachuu waan diddaniif cubbuu keessaniin akka isin duutan beekamaadha. Har'as namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee gooftummaa isaa hin fudhanne har'as kan dhaga'u yoo jiraate du'a duwwaatu isa eeggata. Namni Kiristoos Yesuusiin gooftummaa isaa hin amanne du'a duwwaadha kan isa eeggatu. Yesuus fuula dura ati eenyuun amanuu anaan waan amanuu diddeef eenyummaa koo waan fudhachuu diddeef waan na amanuu diddee fi du'assi eeggataa ittiin jedhe. Akkasin duutan beekamaadha ittiin jedhe itti dubbata. Namni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos amanuu yoo didee dhiifama cubbuu argachuu hin danda'u. Namni dhiifama cubbuu kan inni argatu gaafa tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanuu dhiifama cubbuu argata. Kanaaf Yesuus ana waynichi inni dhugaan ana dhiifama cubbuu kennuu kan danda'u ana. Yoo anatti qabattanii jiraattan maal taatu? Jireenya argachuu dandeessu. Kana jechuun jireenyi ana, balballi ana, inni dhugaan ana, karri hoolotaa inni dhugaan ana, balballi jireenyaa inni dhugaan ana jedheetu Yesuus ofiisaatti refer yommuu ni godhu argina. Wangeela Yohaannis kana keessatti eenyummaa isaa qulqulleessa lafa kaa'a. Yohaannis gaafa barreessu ani buddeena jireenyaa kan waaqarraa gadi bu'eedha. Ani buddeena jireenyaa kan waaqarraa gadi bu'eedha. Yoo buddeena kana nyaachuudhaa baattan jireenya jiraachuu hin dandeessan ittiin jedhe. Ani balbala jireenyaati jedhe. Balbala biraatiin kan ol galuu barbaadu hundumtuu ofumaa joora. Ani balbala jireenyaati. Balballi jireenyaa tokkicha innis ana jedha. Ofiisaatti Yesuus qaba. Ani bishaan jireenyaati. Anatti kan dhugu hundumtuu barabaraan maal hin ta'u? Hin dheebotu. Anatti kan dhugu hundumtuu barabaraan hin dheebotu. Ana tiksee gaariin jedhe. Tikseen gara biraan inni dhufu yoo jiraate immoo maal godhaa? Qaluudhaaf, ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf dhufa. Inni selfishiidha. Ani garuu hoolota kootiif lubbuu koo kenna jedhe. Isa kana 7 fuuldura baranneera. Kanaaf tiksee dhugaan eenyudha Yesuus ammasi? Ana yommuu inni jedhutu arginaa jechaadha. Kana duwwaa miti. Ana du'aa ka'uunii fi jireenyedha. Ana karaa fi dhugaan, ana ifa biyya lafaati anatu, ana mukti waynii jedha. Kanaaf kutaa keenya har'aa kana keessatti 15 irratti ana mukti waynii inni dhugaan jedha. Lammaffaa irratti kutaa kana keessatti kan arginu waynicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti jedha. Muka waynichaa immoo dhaabee kan eegu abbaa kooti jedha. Muka waynichaa dhaabee kan eegu abbaa kooti. Abbaan maasii kanaa abbaa kooti jedha. Abbaan maasii kanaa abbaa kooti. Maal godha abbaan isaa kun? Akka ilaalluun barbaada. Abbaan isaa kun oversee godha. Irra deeme ilaala. Irra deemetu ilaala. Maa inni hojiinsaa irra deeme ilaale. Muki waynii kun jira. Muka waynii kanarra immoo damoonni irra jiru.
akka qotee bulaa gaarii tokkotti irra deemeetu ilaala. Qotee bulaa gaariin buna gaafa dhaabbatu buna isaa keessa deeme ilaala. Maasii midhaan isaatii keessa adeema. Yoo midhaan isaatti copha kan ta'u jiraate maal godha? Irraa muraa deema. Midhaan isaa irratti copha kan ta'u kan irratti gaaddisaa yoo jiraate akka midhaan isaa kun maasiin isaa kun ija hin godhanneef kan rakkinattu hundumaa irraa kaasa hin qulleessa irraati. Irraa kaasa. Kanaaf irra deemee ilaala. Irra deemee ilaala. Irra deemee ilaala. Mukoota kanarraa muka waynii kanarra deemeetu ilaala. Lakkoofsa 2 gubbaadha argattu. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hojii abbaa laalasa kana hojii abbaa argisiisa. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa maal godha? Hin muraadha. Hin muraadha. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne waa'ee damee hin ilaallu wanta ta'eef keessa gad lixuun barbaadu. Garuu hojiin abbaa wanti inni godhu damee utuu anatti jiru utuu hundee sanarra jiru muka waynii sanarratu jiru ija kan hin godhanne hundumaa maal godha? Hin muraadha. Dameetu immoo hundee waynii sanatti qabatee kan jiru ija godhatee kan jiru maal godhata immoo caalaatti akka inni ija godhatuu fi irraa hin qeexxaa'edha. Namatti tolu baay'ee. Qotee bulaa gaariin fakkaatu irraa hin qeexxaa'edha. Irraa hin qeexxaa'edha. Warri qonnaan beennee miisii gootan isa kanaar irraa qeexxaa'edha. Sadaffaa irratti damee ija hin godhanneedha. Damee ija hin godhanne inni kun amala fayyinaa argisiisa. Amala fayyinaa fayyuu keenyaa kan baay'ee isaa kan inni argisiisu. Amala fayyuu keenya argisiisa. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 13 gubbaatti lakkoofsa 1 kaaftanii gaafa dubbettanii bartoota 12 argina. Bartoota 12 wajjin Yesuus maaddiitti taa'uusaa argina. Yeroo baay'ee kutaa kana irratti kanaan dura dubbachaan ture. Keessumaa yeroo du'aa ka'uu keessa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 kana gubbaatti bartoota Yesuus Kiristoos 12 argina. Bartoota 12 kana keessaati amala addaa kan qabu achi keessa jira. Bartuudha garuu. Yihuudaanis bartoota Yesuus keessaa maali? Tokko. Kutaa boqonnaa 15 kana kan inni dubbatu irbaatarraa edda kaanii booddee utuu gara du'aan deeminitu Yihuudaan iddoo kana gadi dhiisee adeemeera. Revealed ta'eera kan Yihuudaa. Yesuus ituma additti taa'ee jiru maal jedha? Yesuus maal jedhee amma naa wajjiniin ittootti harka isaa kan cuubbataa jiru dabarsee kan na kennu eenyu jedhe. Achi bahee wareereera bahee fakkaata sokkeera natti fakkaata warra kana gidduu hin jiru. Boqonnaa 15 kana gubbaatti. So Yesuus lafa Yihuudaan hin jirretti iddoo kanatti barsiisaa jira. Kan ija hin godhanne hundumaa abbaan koo maal godha? Kan ija hin godhanne hundumaa abbaan koo irraa mure. Yihuudaan iddoo kanatti gadhiiseera. Toora gadhiiseera. Maaltu toora gadhiisise Yihuudaa yoo jettan ilaaltanii of jaallachuu isaati. Bartoota keessaayyuu nama amanamaa jedhamee waan gaariin itti kennameedha. Nama faayinaansiiti. Bartoota keessaayyuu namni kun amanamaa jedhanii Yesuus duukaa jira wanta ta'eef bartoota keessaa tokko bartoota keessaayyuu xinnoo ishee sadarkaan isaa ol ka'anatti fakkaata. Sadarkaan isaa ol ka'anatti fakkaata. Garuu seexanni laphee isaa maal gootetti? Bitteetti. Bartuu keessaa tokko hundee wayinichaatti qabatee ture. Garuu ija kan hin godhanne hundumaa abbaan koo maalirraa godhan? Amma practically barsiisaa jira. Practically argitaniitti miti waan ittiin jedhu fakkaata. Gidduutti immoo waan akka jiru waan fakkaatu. Argitaniitti miti ilaa tokko waan jiru waan fakkaatu. Yihuudaan dhiisee sokke. Isaanii wajjiniin yeroo inni dhaabatee dubbatu argina. Warruma 11 kanaanii baay'een isaanii sokkanii iddoo jedhee booddee Yesuus Kiristoos namoonni nyaatanii dhuganii erga isaan sokkaniiti biraa deebi'anii sokkan nyaatanii quufanii garaa guuttatanii sokkinaan Yesuus Kiristoos akkasitti hin jedhe. Bartoota warra sanaanii isinis deemuu barbaaddu jedhe.
ennaan Phexros maaltiin jedhe sitoo biddeena jireenyaa qabaa dubbii bara baraaf kan ta'uu si qabaa gooftaa si dhiifnee eessa deemnaa jedhe eessaa deemna jedhe damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa irraa hin muraa duuka buutuu bifa lama qabantu Yesuus duukaa ture amala lama kan qaban bartootuma keessa jiru wajjiniin deemu gooftaarraa baratu tajaajilayyuun kennu servizii garaagaraa irratti hirmaatu even ol ka'aa irratti maqaan isaanii ol ka'aa kan ta'e servizii garaagaraa irratti hirmaatu garuu Yesuus akka jedhe ija kan hin godhanne hundumtuu abbaan koo maal godha irraa hin mura jedhe lakkoofsa 6 gaafa laaltanii walitti sassaabamanii warri muramanis eessatti gatamu jedhe abidda keessatti gatamu jedhe boqonnaa 15 lakkoofsa 6 wangeela Yohaannis walitti qabamaniitu gatamu jedhe Yihuudaan Yesuusin hin beeku maqaa Yesuus hin beeku gaafa dhumaa irratti maal ta'a jedhe Yesuus abbaa naan jechuudhaan fayyinni hin jiru jaalala eenyu kan raawwatu malee misagalee keessa ol kaata jaalala eenyu jaalala abbaa koo kan raawwatu malee isaati jedhe jaalala abbaa koo kan raawwatu maleedha har'a waldoota keenya keessatti ta'u iddoo garaagaraatti mallattoo fayyinaa Kiristoosii wajjin jiraachuu argisiisuun faashinii dur darbee yeroo inni itti ta'aa ture salveeshiniin hafee namni falaasuma lallabuu jireenyi amantii yeroo inni itti hafee namni falaasuma lallabuu irratti biizinasii lallabuu irratti addunyaa wajjin wal fakkaachuudhaaf karoora addunyaa wayyaa addunyaa kabbortaa addunyaa uffatee namni baay'een deemaa jira luba kan ta'e lubummaa dhiisee hojii waaqayyoo kan hojjechaa ture har'a gara sanatti kan deebi'u gaariidha hojii garaa hojjechuun baay'ee bareedaadha anis nan deeggaraa ofii kootis nan hojjedha garuu dubbii fayyinaa isa Kiristoos ittiin waame dhiifnee waan biraa gochuun gara maalitti ilaalama laata itti dhiisee deeme namoonni baay'een waamamu garuu dhumni isaanii maalittam ta'a laata Phaawulos deemaas biyya lafaa kana jaallatee nu dhiisee eessa deemedha Tasalonqeetti sokkeedha eenyuun jaallate eessa jaallate firoota koo biyya lafaa kana jaallatee sokkeedha biyya lafaa kana jaallatee sokkeedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 akkuma ni sila dubbadhe Yesuus Kiristoos akka jedhe anii fi hoolonni koo wal beeknaa walirra jirra dameedhaaf hundeen waynii walin wallaalan jechaadha dameedhaaf hundeen waynii walin wallaalan sababiinsaa walitti fayyanii jiru wanta ta'eef walitti fayyanii jiru jireenyi isaanii eenyurra jira jireenyi isaanii hundee sanarra jira jireenyi isaan jiraachuu qaban hundee sana gubbaadha kan isaan jiraatan dameen sun hamma hundee irra jiru duwwaatti kan inni survive gochuu danda'uudha hamma sanarra jirutti jedha hamma sanarra jirutti gooftaa wajjin deemu gooftaa wajjin nyaatu bartoota keessaa tokko dinqii inni hojjetu hin argu garuu dhumarratti ofii isaaniitiin ofitti faradu Sakanas sin ilaalla akkamittiin namni ofii isaatiin ofitti faraduu danda'a akkamittiin isa jedhu yoon yeroo gadhaan dubbadhasas akkamittiin namni ofii isaatiin ofitti faraduu danda'a wajjin nyaatu wajjin dhuguu walii wajjin tajaajilu ittuma wajjiniin jiraatu naga'u naggeeffatu barsiisaan isaanii tokko walirraa barachuu waliin tajaajilu waldaa tokko keessa jiraachuu mana tokko keessa jiraachuu siree tokkorra waliin ciisuun mallattoo fayyinaa argisiisuu miti Yesuus Kiristoos walii wajjiniin dhagaa daakuu tokkorra taa'u
garuu tokkoon butama tokko nafa jedhe walii wajjin siree tokko irra jiru tokko hin butama tokko hin hafa jedhe sababiinsaa akkaataa isaan itti Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amananiidha. Yesuus asiif achi qabaa hin nanne anatti naman ta'u wanta ta'eefi akka isin duutan aniyyuu beekaa ittiin jedhe. Jireenya Yesuus Kiristoos jiraachuu waan inni nurraa eegu gochuun Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Arfaffaanii damee ija godhatu jedha. Damee ija godhatu. Damee isa ija godhatu. Damee isa ija godhatu. Damee inni ija godhatu warra kan Waaqayyoo ta'an, warra isatti maxxananii jiran, warra jaalala isaa raawwatan isaan kun. Warra isatti maxxananii jiran, warra jaalala isaa raawwatan, warra isa dhaga'an, waan inni jedhu warra godhan isaan kun damee warra anatti maxxananii jiranii jedha. Damee warra anatti maxxananii jiran yookaas duuka buutota Gooftaa. Mee sagalee tokkoon duuka buutota jedhame? Duuka buutota Gooftaa warra jaalala isaa raawwatan. Ijoolletti of biratti qabaa please. Sagaleen hin jeeqa wanta ta'eef. Duuka buutota Gooftaa warra jaalala isaa raawwatan. Duuka buutota Gooftaa warra jaalala isaa raawwatan. Isaan kana akkasittiin jedha. Warra ija godhatan kanaani caalchisanii akka isaan ija godhataniif maal godheedha? Hin qeexaa'edha. Caalchisanii akka isaan ija godhataniif irraa qeexaa'edha. Caalchisanii akka isaan ija godhataniif irraa qeexaa'edha. Inni kun baay'ee cimaadha. Qeexaamuun baay'ee ulfaataadha. Baay'een keessan qeexaamaa jirtu taayyoowwan. Caalchiftanii akka ija godhataniif. Baay'een keenya karaa garaa garaa qeexaamaa jirra ta'a. Qottoon nurra jira ta'a. Qeexaamuudhaaf. Qeexaamuun garuu akka isa duraatti muramuu wajjin tokko miti. Qeexaamuuf muramuun tokko miti. Qeexaamuu dandeenya garuu hin muramnu. Yoo maal taane yoo ija godhannee fi caalaatti akka nu ija godhannuu fi irraa qeexaa'edha. Damee isaanatti jiru ija godhatee kan jiru caalchisee akka inni ija baay'ee godhatuu fi irraa qeexaa'edha. Hundumti keenya progressii barbaanna, guddina barbaanna, darbuu barbaanna, jireenyaan, amantiitti, tajaajilatti, faayinaansiidhaan haa ta'u. Karaa hundumaa guddannee of arguu barbaanna. Garuu Gooftaatti jirra gaafa ta'u, isatti maxxannee jirra gaafa ta'u, akka warra hundee wayinii sanatti hin jirre miti. Hin qeexaamna. Hin qeexaamna. Qeexaamuun gaariidha. Hin qeexaamna. Attamitti qeexaa? Maaliin qeexaa? Maaliin qottoon isaa maaliidha? Qottoo Waaqayyoo maaliin qeexaa? Maal jettanii yaadduma isin? Hin qeexaa gaafa jennu macalluma innee hin qeexaa innee gaafa dabarree maal godhee qeexaa attamitti qeexaa? Attam godhee qeexaa'uun beektanii? Qeexaa'uu jechuun muka buna beektanii buna gubbaatti dheertuu yoo jiraatte akka inni ija godhatuu fi dheertuun sun irraa murame yoo jedhe dheertuun muka sanarra jiru muka bunaa sanarraa yoo murame bunni suni lata hin dagaaga. Waan hin taaneef wanta akka inni ija godhatu muki sun akka inni ija godhatu akka inni ija hin godhanne kan dhoowwu hundumaa irraa muruu jechaadha. Qeexaa'uu. Hin qeexaa'achuu. Kanuma miti? Kanuma miti Abbaa Phexros? Inni Buragaas. Akkasuma. Akkas jechaadha. Waaqayyoo akkamittiin akka godha? Attam godhee nu qeexaa jettanii yaaddu? Akka gaarii goona irratti yaadnu barbaada kana. Attam godhee qeexaa warra kan isaatii. Mee isiniin dubbisa kutaa tokko tokko. Qorontoota jalqabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 13. Tokko karaan ittiin nu qeexxa'u tokkichi yoo jiraate karaan isaa qormaata. Qoramsa barreeffadha warri barreeffatan qoramsa. Qorontoota jalqabaa 10:13. Ilaa akka nuun jedha. Yaa obboloota koo jedha kutaa tanarraa qoramni namatti dhufe qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akka isin hin qoramnee fi isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis
isiniif hin kennaa'edha. Qoramsi maalidhaa? Karaatti waaqayyo nu qeexxee amantii keenya ilaalu. Karaattiin dhaabbachuun keenya ilaalamu. Waa jalqabnee akka barbaannetti gaafani nuu deemuu didu. Waa jalqabnee akka nuyi barbaannetti gaafani nuu deemuu didu qeexxaamaa jirra. Funfunnechuu hin dandeenyu. Harka waaqayyoo keessa jirra yoo ta'e amantiin keenya eenyu irratti jabaata? Waaqayyo irratti jabaata. Waan nuyi yaannee akka nuyi barbaannetti toora nuuf qabatee gaafa deemuu didu. Namoonni tokko tokkoo fi keessumaa warra biyya lafaa ta'ee fi sulula gaafa inni ta'uu fi tarii gooftaatti qabannee jirra yoo ta'e jireenyi keenya sanatti maxxanee jira yoo ta'ee fi nuuf immoo obstaakiliitu baay'ata. Obstaakilii baay'ata. Iddoo eebba eenyutti gufuun nutti baay'achuu danda'a. Lafatti gaarii argina inni yaannetti waan hin taane arguu dandeenya. Yeroo akkasii kana maaliidha kan barbaachisu? Woordi bareedaan tokko madiisanii gaarii tokko waaqayyo kan inni nuuf kenne obsa kan jedhamu tokko nuuf kenne waaqayyo. Obsa waan jedhamu tokko isa nu shaakalchiisa waaqayyo. Qoramni namatti hin dhufne waan isinitti hin dhufne hin fakkaatin. Nama hundumaa qaba, obboloota hundumaa qaba. Hundumti keenya naa himanne amma qoramsa keessa jirru sanyiin isa kan kootiin jiru enna. Adaanuusi tan lakkii hankoo caalaa itti tarii jira. Hundumti keenya iyyuu kan mataa keenya sirriidhuma. Garuu waaqayyo tam jedhaa humna keessan gararraatti waaqayyo maal isin hin godhu? Isin hin qorudha. Humna keessan gararraa. Qoramuu jechuun waaqayyo waan yaade sana nu harkaa fuudhu jechuudha. Akkasii qoramuu jechuun qoramsi waa jalqabdanii yookaan waa hojjechuu jalqabdanii yookaan tajaajilaa ta'u wanta fedhe iyyuu ta'u waa hojjechuu jalqabdanii qoramsi yoo isinitti baay'atee fi waan sun fedha waaqayyoo miti jechuudha. Akkasachuu miti. Fedha waaqayyoo obsaan waaqayyoon kadhachuudhaan jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e sagalee waaqayyoo irraatii ilaalaa adeemuun baay'ee gaariidha. Obsa baranna ijoolletti biratti yoo qabdan sochiin akkana dhaabbatuu fi anis sagalee xinnoodhaan dubbadha wanta ta'eef. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 gaafa dubbifannu akkas jedha. Warra kan isaa ta'aniin warra gooftaatti amanan duuka buutota gooftaa warra ta'an kanaanii Phexros akka jedha warra kan Kiristoos ta'anitti akka jedha. Anis irra akkas niin jedha. Michoota koo wanti akka ibiddaa gubuu isin qoruudhaaf yemmuu isin irra bu'u waan takkaa ta'ee hin beekne waan isin irra bu'e fakkaatee isin hin dinqisiifachiisin. Kiristoosii ulfina isaatti yemmuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanii fi ammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatanii isinis hammasuma gammaddoodha. Amma kun hin danda'amaare. Hin danda'amaare firoota koo. Ilaa beekotaa kana irra deemee isinii dubbisaa dhaggeeffadhaa. Michoota koo wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yemmuu isin irra bu'u waan takkaa ta'ee hin beekne waan isin irra bu'e isinitti hin fakkaatin. Kanaaf hin dinqisiifatinaa jedha. Hin dinqisiifatinaa. Kiristoos ulfina isaatti yemmuu mul'atu gammaddanii akka ililchitan hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatan isinis hammasuma hin gammadduuti. Ilaalaa jireenya biyya lafaa kana irratti gooftaa wajjin jiraachuudhaaf gaafa nu isatti maxxannee jaalala isaa raawwanna innee waan argachuun nurra jiraatu isaaf jennee gaafa dhiifnu waan argachuun nurra jiraatu waan argachuun nuuf ta'u isaaf jennee dhiifnee gaafa nu dhaabbannu waaqayyo akka gatiitti nuu lakkaa'a jira. Fuula isaa duratti attamitti nuu lakkaa'a? Akka gatiitti nuuf lakkaa'a. Waan fudhachuudhaaf jennu waan nuuf ta'a jenne akka namaatti nu biraa namni hundumtu kan inni raawwatu nu biraa namni hundumtu karaa inni irra deemu gooftaadhaaf jennee gaafa dhiifnee dhaabbannu gooftaa biratti akka maaliitti nuu lakkaa'ama jechaadha. Mee akka gatiitti jedhame akka gatiitti nuu lakkaa'ama jechaadha. Sobuu hin dandeenye, dalga dubbachuu hin dandeenye, waan garaa keenyaa gochuu hin dandeenye, ofiif jennee utuu hin ta'in dubbii waaqayyootiif jecha gaafa irra dabarru isa ofiin naqanii qoramsatti of galchan miti.
sagalee waaqayyoof jennee waan argachuun nuuf ta'u gaafa dhiifnu warra akkasiitiin akka jedha Phexros isinis dhiphina isaa keessaa waan hirmaattaniif jedha dhiphina isaa keessaa waan hirmaattaniif rakkina ni dhiphate keessaa isinis hirmaattu waan taataniif guyyaa dhumaatti isinis guddaa hammam caalchiftanii gammaduudhaaf jirtu jedha hammam caalchiftanii gammaduudhaaf jirtu hammam caalchiftanii gammaduuf jirtu jedha jireenyi gooftaa wajjin jiraachuu akkasichaadha waan hundumaa biyya lafaa kana gubbaadhaati smooth nuuf ta'e turraa deemnam gooftaaf jennee wanta dhiifnu waan baay'ee qabna isaaf jennee waan dhiifnu waan baay'ee qabna Qorontoos 2:12 egaa ani waa'ee isaatii fi of nan jaja ofii kootii garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee waan ani ittiin of jaju hin qabu kutaa kana irratti Phaawulos dubbata Phaawulos nama hamma waaqa sadaffaatti ol fudhatame hamma waaqa sadaffaatti nama ol fudhatame nama waaqayyoorraa afaan waaqayyoorraan taa'ee baradhe nama jedhu anaan isa turatti mul'ate na waame kan jedhu garuu kutaa kana gubbaatti akka jedha waraansan qabaedha Qorontoos 2:12 gubbaatti waraansan qabaaniidha waraansan qabaedha waraansa koo kana immoo akka inni narraa ka'uuf si'a sadiin waaqayyoon kadhadheedha waraansi koo kun rakkinni koo kun akka inni narraa ka'uufi anis akkuma nama garbiraa olutaalee fayyummaa kootiin dubbachuu galateeffachuu nagaa koo mirkaneeffachuun barbaadan ture garuu waaqayyo kan naan jedheedha ayyaanni koo duwwaan si gaanaan jedheedha Wakkaataan immoo jedhana kun maalti gaa iddoon ati dhaabbattee jirtu kuni inni iyyuu fayyina na keessa jirta natti maxxantee jirta gaafa jedhu si'a tokko mee amma waan itti maxxanee jiru tokko miidhamni harka kana qaama biraatti hin dhaga'amu jama miidhamni harka tokko qaamatti hin dhaga'ama natti jirtu gaafa jedhu miidhamni Phaawulos eenyutti haaraadha amma waaqayyoof haaraa miti sababiin isaa itti jira kan itti jiru irratti iyyuu immoo abbaan isaa immoo maal godha oversee godha irra deeme ilaala beektu akka waaqayyo mana keessa irra deemu mana keessan irra deeme lafa isin jirtanitti lafa nu jirrutti attam jireenyi keenya irra deeme ilaala hin beeknu nun arginu nama ta'ee kataffadee lafa dhidhiitaan dhufu waaqayyo mana keenya keessa oola nu wajji lafa nu oollu oola oversee godha damoota kana ija godhataniiru rakkinni isaanii maal qabu haalli isaan keessa jiran maal fakkaata jireenyi isaanii maal fakkaata maal keessa jiru oversee godha gooftaan irra deeme ilaala yoonni rakkinni waan hamaa humna gararraa ta'e xaa godha irraa buusa waan humna keenya gararraa gaafa ta'u nurratti hin dhiisu Phaawulos si'a sadiin kadhadhe waraanni kun akka inni narraa ka'uuf jedhe garuu lakkiin koo ayyaanni koo duwwaan si ga'aatii naan jedhe kanaaf waan ani ittiin of jajuun qabu tarii hammatu sanarraa fuudheera ta'eeti Phaawulos baay'ee ayyaana irra jiru kanaan baay'ee of tuuluu danda'a jedhee yaada utuu akkas ta'eera ta'eeti garuu waaqayyo akka inni akkas hin taaneef waraan sana keessa kaa'ee isa laallachaan kansa ulfaatu waaqayyo dinqiidha hojiinsa akka nu taallee waa qabatee jira si'a tokko akkas godha waaqayyo akka nu baay'ee faannanuu hin dandeenyeef waa nu keessa kaa'etu gaafa jechuu jenna nutti dhaga'ama madaansaa kanaaf tasgabboofne toora namaatti gallee jiraanna jechaadha toora namaatti ma waaqayyo guddaadha galateeffadhaa waaqayyo
yeroo gara biraallee dandeenya jabaannee hin jennu yeroo gara biraallee dandeenya jabaannee hin jennu haalan keessa jiru gaariidhaaf waan ta'eef si haa galatu jedhama Waaqayyoon. Mita galee keessaniin jedhame jakee walirra buufadhaati jedhame. Gaariidhaaf waan ta'eef si haa galatu jedhame. Dhukkubaa ta'u, biizinesii haa ta'u, jireenya waan garaa garaa ta'u, waan isin keessa jirtan suni gaariidhaaf waan ta'eef. Maaliif? Maal inni gaarummaan isaa? Maal inni gaarummaan isaa? Si harkaa buusuufi? Si harkaa buusuufi? Eebba kee sheematii xinnooma tokko qabdu sana si harkaa darbachuudhaafi? Waan ati qabdu si harkaa gatuufi? Fayyaa kee guutummaatti dhabdee akka qalbiin kee si darbuufi? Maaliif jedha Waaqayyo? Kutaa kana gaafa laaltan caalaatti akka inni ija godhatu jedhama. So fuula keessan dura kan jiru maalidha jechaadha? Fuula keessan dura kan jiru maalidha? Jireenya caalutu jira jechaadha. Jireenya caalu, eebba caalu, mul'ata caalu, biizinesii caalu, waan caalutu jira jechaadha. Qeexxaamuun gaarummaaf malee hammeenyaaf miti. Qoramsi sun isa gaariitti dabarsuudhaaf malee isa caalu, eebba caalu, mul'ata caalu, jireenya caalu tokko tokkoon isatti funaantu hammaarri keessatti si gashuun malee Waaqayyo qoramsa hammeenya ijoollee isa balleessuun qabu. Maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Namatti hin fakkaatu gaa. Namatti hin fakkaatu. Yesuus Kiristoosiin qoramsi hammana hin gedhamne erga isarra ga'ame booddee hamma du'aatti maal ta'e jedha. Hin obsee. Kan nama dhibu Isaayaas gaafa dubbatu kutaan sun baay'ee na dhibanaan. Akka hoolota qalamuudhaaf jechuutti calluma jedhe malee maal hin taanedha? Maal hin taanedha? Afaan isaa hin saaqqanneedha. Akka hoolaa qalamuudhaaf deemtutti funyootti ka'anii deemanitti Yesuus calluma jedhe malee afaan isaa hin saaqqanneedha. Hamma du'aatti hin obseedha. Fannoo hin obsee, boo hin obsee, waraansa hin obsee, ceephoo hin obsee, arrabsoo hin obsee, irraa jalaan agaagiin irratti tuulanii hin obsee hin dabse. Dhuma irratti maal ta'edha? Filippisius boqonnaa 2 irratti. Phaawulos gaafa dubbatu Waaqayyo hundumaa gara irraatti ol isa maal godhe? Ol isa qabeedha. Kana duwwaa miti. Maqaa isa maqaa kamirra caaluyyuu isaaf kenneedha. Jilbi hundumtinuu maqaa isaa kanaaf ulfina isaa kanaaf jaallatus jibbus uumamni hundumtu akka inni jilbeenfatu godhe. Arrabni hundumtu gooftummaa isaatiif akka inni ililchu godheedha. Akka inni ililchu godheedha. Kanaaf waan namarra hin geenye akka inni isin irra ga'etti fakkeessitanii hin dinqisiifatinaa waan keessa jirtanii salphaamatti fudhadhaa dhiisaa darbaa jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Take it easier warri biyya kana. Siya tokko namatti ulfaata. Kanaaf tasgabbaa'uun bareedaadha waan baay'eetti. Amma tuma ta'eesi yoo duune gara eenyu dhanna? Utuma ta'eesu gara abbaa keenyaa dhanna, gara isa caaluu dhanna. Utuma ta'eeyyuu. Mee isiniin dubbisaa itti dabalee gaariidha wanta ta'eefi Phexros isa jalqabaa 1:6 gubbaa akkas jedha kutaa kana. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu mee kutaa kana keessatti of gashaa ilaalaaf noo tokko warri kan gooftaa mee kutaa kana keessatti of gashaa ilaalaa akkan nuun jedha. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu
isa sanatti immoo baay'iftanii gammaddu. Isheen gammaddu jedhamtu kun baay'ee cimtuudha isheen kuni Waaqayyo nu gargaaru. Warqee inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaa fi ulfina akka argattutti qoramee ni ilaalama. Amantiin keessan inni gatii guddaa qabu sun guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'atu sanatti attamitti mul'atu argama jajamee. Haleluuyaa. Garuu hamma sanatti yeroo gabaabduudhaaf qoramsa garaagaraatiin ayinataan garaagara kan ta'een kan koo adda kan Eelsaa adda kan hunda keenyaayyuu garaagara qoramsa garaagara ta'een qoramsa garaagaraatiin qoramuun keessan waan hin oolle yoo ta'e iyyuu waan hin oolle jechuudha. Waan hin oolle kan hin oolle irbaata qottuuti jedhu biyya keenya dur akkuma ta'e raafuudhuma illee ta'a malee qottuudhaaf lafa gindiitti maasii irratti nyaata geessuun hin oolu. Nyaata geessuun hin oolu waan barbaade illee ta'a malee. Kanaaf anis isinis maatiin Waaqayyoo iddoo kana kan jirtan akka maatiitti jireenya keenyatti dhuunfaadhaan dargaggoonni Waaqayyo isin haa gargaaru ibsu. Dargaggoonni qoramsa garaagaraatiin waan nuyi keessa jirru hundumti keenya iyyuu garaagara. Garuu maaliif qoramsi kun gaafa jettan gaafa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu jajamee ulfinaan fuula isaa dura akka dhaabbattaniif jedha. Kanaaf haala keessa jirta itti gammadaan. Ibroota 12:6 Gooftichi nama jaallatu barsiisuudhaaf hin adabu. Kutaa kana gaafa ni qophaa'u baay'een dinqisiifadhe. Iddoo kana irratti kutaa kana gaafa dubbadhu akkasiin baay'ee gammaddan nan beeka. Ibroota 12:6 Gooftichi nama jaallatu barsiisuudhaaf hin adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus hin reeba hin jedha. Isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif isin godha. Ilmi abbaan isaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamiree jedheetu kan jedha. Warri barsiifamuu hin adabne lakkoofsa 8 irraa isin dubbisa. Warri barsiifamuudhaaf hin adabamne akkasin adabamuu konaa wayyi akkasin jettanii har'a abdii guutuun qaba. 12:8 irraa Ibroota adaba hundinuu adabni hundinuu barsiifamuudhaaf argata keessaa utuu hin argatin yoo haftanii garuu isin ilmaan abbaa hin beekneeti. Abbaa hin beeknetti dhalattan malee dhugumaa ilmaan isaa hin taatan. Kana malees abboota lafaa kana irratti barsiisuu fi nu adaban qabna. Nus isaan hin safeeffanna. Abbaan keenya isa hafuuraa immoo caalchifnee abboomamnee jireenya argachuun nuuf hin ta'a. Ilaa akka jedha kutaa kana lakkoofsa 6 Gooftichi nama jaallatu barsiisuudhaaf hin adaba. Akka ilmaatti fudhatus hin reebama. Akka ilmaatti kan fudhatus hin reeba hin jedha. Isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamu ta'u isiniif hin godha. Ilmi abbaansaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamireedha. Ilmi abbaansaa barsiisuudhaaf hin adabne immoo isa kamiree. Waaqayyo ijoollee isaa warra ta'an warra kansaa ta'anii eenyudha amma anillee ijoollee keessanii gaafa arguunuma rukutaa ni sunan eekama eenyudha amma ijoollee namaa karaa irraa qabee yoo ishee waa balleesse kan reebu. Eewudha jama ijoollee namaa yoo ishee waa balleesse namni reebu hin jiru. Kutaa kana keessatti akka jedha Waaqayyo ijoollee isaa warra ta'an
ilmaan isaa warra ta'anii in adaba qoramsa kana keessatti garuu isin maal ta'a obsaan baadhaati keessa darbaayii jedha kun ulfinaaf wanta ta'eef eebbaaf wanta ta'eef baadhaati keessa darbaa isa kanaa jedha lakkoofsa 8 irratti garuu adabni hundinuu barsiifamuudhaaf erga ta'e utuu hin adabamin warri hafan immoo warra ijoollee abbaan beekamnetti dhalatanidha. Ijoollee maalirraa dhalatanidha? Warri Waaqayyo hin adabne akka barbaadanitti faannananii jiraatan jireenyi isaanii gadhiisii waan ta'e akka barbaadan warri jiraatanii ijoollee eenyurraa dhalatanidha? Ijoollee abbaan beekamnerraa dhalatanidha. Abbaan isaanii hin beekamu jechuudha. Utuu abbaan isaanii yoo beekamaa ta'e illee dhaqanii gan biraarraa abbaan mana dhiifte maatii dhiisanii dhaqanii gara biraarraa godhatan ta'e abbaan isaa baluurraa dhalatee ittiin jechuu danda'u yookaas guddifachaadha jechuu danda'u. Warri kun garuu ijoollee abbaa hin beekamnerraa dhalatan akkuma mukaa biqilanii jechaadha. Ijoollee abbaan beekamnerraa dhalatan wanta ta'eef kan isaanii adabbiin hin barbaachisu already adabamaniirudha. Isin garuu kan keessan abbaa keessan Waaqayyo isin ilmaan isaa wanta taataniif ijoollee isaa waan taataniif yemmuu isin adabu isin gammadaati fudhadhaa obsaanis keessa darbaayi. Kanaaf qoramsi gaafa inni nutti dhufu kan koo maali hin jennu jechaadha. Kan koo maali hin jennu Waaqayyo tamittiintu maa inni billaan Waaqayyo inni ittiin qeexxa'u kun maalidha inni billaan kun maaliin firdii kenna billicha barreerraa qoramsa garaa garaati jenneerraa maa inni billaan inni ittiin maanni firdiin kun Wangeela Yohaannis 15:3 gubbaatti isin ammayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu jedha. Maalidha jechaadha? Billaan kun kan inni ittiin adabu billichi sagalee Waaqayyooti jechaadha. Billichi sagalee Waaqayyooti kutaa kanarratti akka ilaalutti waan ani amma isinitti dubbadhu kanaan qulleeffamtaniittu jedheetu achumatti immoo Yihudaa ispeeshaalii koteeshinii keessa kaayetu garuu hunduma keessan miti jedhe. Isin maal taatanitu? Dubbiin isinitti dubbadde warri kan koo taatan beektu wal beekna anarra jirtu anis beeka isin beeka isinis na beektu hoolonni koo na beeku sagalee koo isin dhaga'u ana duukaa isin bu'u warri inni ittiin jedhe kun na beeku jedhe anis isaan beekaa jedhe ana abbaarra kan jiru isaanis narra jiru jedhe isaan kana wajjin wal beekna isin dubbiin isinitti dubbadde kanaan ammayyuu qulleeffamtaniittu garuu hunda keessan miti hamaarraa kan dhufe jal'aa kan ta'e sun jira jedhe yeroo hundumaa isa kana laallagate dubbii isaatiin Ibroota 4:12 irraa immoo dubbiin Waaqayyoo jiraataadha humna hojjetus of keessaa qaba billaa gar lamaan qarame irra sin caaleedha. Dubbiin Waaqayyoo billaa gar lamaan maal ta'e irra sin caalaa qarame irra sin caaleedha. Kan inni ittiin firdii kennu kun dubbii isaatiin jedha. Efesoon 6:17 sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Mul'ata Yohaannis 2:12 gara ergamaa waldaa Phergaamonitti ergaan kun isa billaa qara qabeessa gar lamaan qaramee qarama qabu sana biraa hin dhufee jedha. Dubbii Waaqayyoo akka inni ta'ee qulqulleessa jala muree nutti dubbata. 2:16 ammas yaada garaa kee gedderadhu kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani dafee sitti nan dhufa. Jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lolaanii. Billaa afaan koo keessaa ba'u. Billaan afaan keessaa ba'u dubbii Waaqayyooti. Billaan afaan Waaqayyoo keessaa ba'u maalidha? Dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo dubbii isaatiin firdii kenna. Wangeela Yohaannis 12:48 amma nama na tuffate dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Kan faradu jira. Dubbii ani dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti isatti faradadha.
dubbii ani dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti maal ta'a? Isatti farada. Wangeela Yohaannis 12:48. Dubbiin Waaqayyootiin gaafa fuula isaa duratti dhiyaannus fuula mootichaa duratti fuula hoolichaa duratti gaafa dhiyaannu dubbii Waaqayyoo isa dhageenya kanatu nutti farada jechaadha. Warra kan isaa ta'anii as darbi. Biyyi lafaa utuu uumamin iddoo siif qophaa'etti darbi. Warra immoo kan isaa kan hin ta'iniin biyyi lafaa utuu uumamin kan siif qophaa'e biyya bara baraatti darbi. Dubbii isaatiin firdii kenna Waaqayyo. Har'a sagalee isaa yeroo dhageenyu attamitti dhaggeeffanna nuti. Dubbii Waaqayyoo akka dubbii namaatti fudhannee dhaggeeffannaa. Yesuus utuu dubbataa jiru barsiisaan itti barsiisaa jiru. Waan inni itti dubbataa jiru dhaga'uu waan didanii fi Yesuus akkasitti jedhe. Guyyaa dhumaatti namatu itti farada miti. Eenyutu itti farada? Isa isaan dhagaan dubbii kanatu maal ta'e jedha? Itti farada. Kanaaf har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan raafama guddaadhaan dhaggeeffadhaa jedha wangeelli. Yeroo dhageessan sodaadhaaf ulfina kennuufiidhaan dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffattanii sagalee Waaqayyoo akka nama calluma jedhee ilaaltanii bira hin darbinaa. Namoota baay'ee harkatti illee sagaleen Waaqayyoo kuni akka mi'a rakasaa gatiinsaa cabee biratti ta'eera. Nu biratti garuu akka kana hin taane jabeessaa eeggadhaa. Waaqayyoo dhumarratti billaansaa kan inni ittiin faradu waraana garaa fudhata miti. Waan dhageenyan ofii keenyaan ani fuula isaa duratti Kiristoos duratti gaafa dhiyaannu ofii keenyaan firdii faraddeen ati qajeelaadha. Hoolichi dhaabbata. Fuula isaa duratti gaafa dhiyaannu firdii faraddeen qajeelaadha inni waan nuuf ta'u fudhannaa jechaadha. Waan nuuf ta'u fudhanna. Kutaa kana keessatti firoota koo maal waliin baranne? Kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoos anatti qabadhaa jiraadhaa ani muka wayiniiti. Abbaan koo inni dhaabee isa eegummoo abbaa kooti. Isin immoo damoota kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa irraa hin mura. Isa ija godhatu immoo caalchisee akka inni ija godhatuu fi irraa hin qeexxaa. Caalaattiyyuu akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa jedhe Yesuus. Irraa qeexxaa. Nuyi ilmaan Waaqayyoo kan Kiristoos kan taane biyya lafaarraa adda kan baane gooftaa wajjin warra jiraannu hojii isaa kan hojjennu jaalala isaa kan raawwannu ergaa isaa fiixaan kan baafnu fakkeenyan biyya lafaa kanarra kaawwate akkasitti akka nu isaa wajjin jiraannu jaalala isaa akka nu raawwannu gooftaan barbaada. Anii fi abbaan tokko anatti maxxananii kan jiran isaanii ija baay'ee kan godhatanii gooftaatti maxxananii jiraachuu. Isatti maxxananii jiraachuu. Jaalala isaa raawwachuu. Waan inni nurraa barbaadu raawwachuu. Waan inni nurraa eegu gochuu. Biyya lafaa kana keessatti bifa fakkeenya Kiristoos taanee jiraachuu. Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu isa kana. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru ol kaanee dhaabbanne gabaabaatti galateeffanna. Galateeffanna Waaqayyoon Waaqayyo sanutti dubbate haala keessa jirru keessatti Waaqayyoon galateeffanna. Firoota koo tarii qoramsa garaa garaa keessa galtanii